Sigalate fana Waqayyo sigalate fana Waqayyo sigalate fana Otutinu gargartu si agarre Waqayyo sigalate fana Waqayyo sigalate fana Waqayyo sigalate fana Waqayyo sigalate fana Otutinu gargartu si agarre Waqayyo sigalate fana Waqayyo sigalate fana Waqayyo sigalate fana Waqayyo sigalate fana Otutinu gargartu si arge Waqayyo sigalate fana Waqayyo sigalate fana Amen 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 Waqayyo sigalate fana Waqayyo sigalate fana Otutinu gargartu si arge Waqayyo sigalate fana Waqayyo sigalate fana Waqayyo sigalate fana Waqayyo sigalate fana Otutinu gargartu si agarre Waqayyo sigalate fana Waqayyo sigalate fana Ati guddaadha Waqayyo Waqayyo sigalate qulqullu antaateef galanni siif ta'a Waqayyo sigalate fana Otutinu gargartu si agarre Waqayyo sigalate fana guddaadha ati guddaadha ati guddaadha ati guddaadha ati guddaadha ati Angoof ulfini surraani kan keeti guddaadha ati guddaadha ati amen amen guddaadha ati guddaadha ati guddaadha ati Angoof ulfini surraani kan keeti guddaadha ati Angoof ulfini surraani kan keeti guddaadha ati Waqayyo sigalate fana Waqayyo sigalate fana galata dhaga'u mana kana keessa Waqayyo sigalate fana Waqayyo sigalate fana Otutinu
gargaartu si arge waaqayyo sigalateeffanna waaqayyo sigalateeffanna amen 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 waaqayyo sigalateeffanna waaqayyo sigalateeffanna utuutinu gargaartu si agarre waaqayyo sigalateeffanna Guddaadhaati 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 ati guddaadhaati guddaadhaati angoo ulfinni suraan kan keeti guddaadhaati angoo ulfinni suraan kan keeti guddaadhaati harka keerratti cabaatu fayyaa hin wallaanama kanaaf namni tuuffatee gatee sinol qabama ati gaariidha gaarii gaarummaatti nama guddisu si qofan beekaa waaqa garraamee cubbamaa fayyisu harka keerratti cabaatu fayyaa hin wallaanama kanaaf namni tuuffatee gatee sinol qabama ati gaariidha gaarii gaarummaatti nama guddisu si qofan beekaa waaqa garraamee cubbamaa ati guddaadha ati ይመስልሃል ማን ያክልሃል በስራ ሁሌ ተመስግነሃል ባለኝ አንደበት ባለኝ ቃላት ትልቅ ነብዬ ላዚምልህ
ይመስልሃል ኢየሱሴ ማን ያክልሃል በስራው ላይ ተመስግነሃል ባለኝ አንደበት ባለኝ ቃላት ትልቅ ነብዬ ላዚምልህ ሐረከገረቲ ጨባቱ ፈያ ኢልወላ ነማ ከናላፍ ነምኒ ቱፈቴ ገቴ ሲኖልት አበማ አቲ ጋሪዳ ጋሪ ጋሩማቲ ነማ ጉንድሱ ሲቆፈም ቤካ ዋቀ ገራሚ ጩበማ ፈይሱ harka keerratti cabaatu fayya hin walla nama kana laf namni tuffate gate sinol qabama ati garida gari garumati nama guddisu si qofam beka واقع قرامي ربما فيس واقعيو سيغلتي فنا واقعيو سيغلتي فنا وتوتينو غرغارتو سي اغري واقعيو سيغلتي فنا واقعيو سيغلتي فنا واقعيو سيغلتي فنا واقعيو سيغلتي فنا وتوتينو غرغارتو سي اغري واقعيو سيغلتي فتا واقعيو سيغلتي فتا واقعيو سيغلتي فتا واقعيو سيغلتي فتا وتوتينا غرغارتو سي ارغي واقعيو سيغلتي فتا واقعيو سيغلتي فتا مين واقعيو سيغلتي فتا واقعيو سيغلتي فتا وتوتينا غرغارتو سي ارغي واقعيو سيغلتي فنا واقعيو سيغلتي فنا واقعيو سيغلتي فنا واقعيو سيغلتي فنا وتوتينو غرغارتو سي اغري واقعيو سيغلتي فنا واقعيو سيغلتي فنا اتي غدانا واقعيو سيغلتي كل انت دف غلن شيفتا واقعيو سيغلتي فنا وتوتينو غرغارتو سي اغري واقعيو سيغلتي فنا غداداتي
galateeffadha waaqayyo sin galateeffadha galata dhagaa'u mana kana keessa waaqayyo sin galateeffadha waaqayyo sin galateeffadha utuu sina gargaartu si arge waaqayyo sin galateeffadha si galateeffadha waaqayyo si galateeffadha amen 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 waaqayyo si galateeffadha waaqayyo si galateeffadha utuu sina gargaartu si agarre waaqayyo si galateeffadha guddaadhaati guddaadha ati guddaadha ati guddaadha ati guddaadha ati angoo ulfini suraan kakeeti guddaadha ati angoo ulfini suraan kakeeti guddaadha ati harka keerratti cabaatu fayyaa hin wallaanama kanaaf namni tuuffatee gatee siin ol qabama ati gaariidha gaarii gaarummaatti nama guddisu si qofan beekaa waaqa garraamee cubbamaa fayyisu harka keerratti cabaatu fayyaa hin wallaanama Hallelujah. Gooftaatti kan gammadu. Hallelujah. Praise the Lord to the Lord. Namni tokko guyyaan irraa kan koodha jedha. Somebody shout, today is my day. Wow. Qilleensa gaarii keessa jirtu. You are enjoying good atmosphere. Ilmi waaqayyoo utuu isin itti hin bu'in asii gad hin baatan. And you will never go back without being touched by the Son of God Jesus Christ. Sagalee tokko isinii dubbiseen gara kadhannaatti gala. Let me give you a Bible verse as we are going to join the prayer together. Keessa deebii boqonnaa tokko lakkoofsa 31. Take out from Deuteronomy chapter number 1 from verse 7. Waaqayyo gooftaan keessan lafa onaa keessatti karaarra sin adeemaa as dhuftan kana hundumaa irratti akka nama ilma isaa baatuutti akka sin baatee argitaniittu naan jedhe. Akka nama maal isaa baatuutti ilma isaa baatuutti. Yes. Yet inspired in this word, you did not believe the Lord your God, who went before you in the way to seek you out the place. In the fire by the night and in the cloud by day, to show you by what way you should go. Sagaleen kun Israa'elootatti dubbatame. This word of God came to Israelites. Waaqayyo waggaa 40 yeroo isin lafa onaa keessa deemaa turtan akka nama ilma isaa baatuutti baatee akka isin fide isinuu beektu jedha. The Bible says, you know that even God has been carrying you as a father that carries his own baby. Dhuguma amma Gibsi kana dhaqee tajaajilaaf waggaa 2-3 dura natti fakkaata argeera ija kootiini achi gara magaalaa keessaa bahee ilaaleera. Biqilaa wanti jedhamee hin jiru. Ijaan hin argitan. Ashawwaama kana duwwaadha. Qilleensi fidee ija keessanitti haguugee sin jaamsuu barbaada. Waaqayyo kan inni halkanii utubaa duumessaan dura deemuu fi akka isaan deemsan hin dhaamnee fi
Guyyaan moo akka aduun sun gaggabseen kuffifnee fi utubaa duumessaa jaanxilaa irra qabee halkanii guyyaa waggaa 40 akka nama ilma isaa baatuutti baatee sabicha galmaan ga'e. Because God wanted them not to quit their journey, He was leading them by the pillar of fire, by the night, and by the cloud, by the day, throughout their journey. Waan sinitti hima. Let me tell you something. Isin keessaa jabina isaan kanas ga'e eenyu? If there is someone who make today because of Isin his keessaa beekumsa isaan kan oole eenyu? ability or potential, Ituu Waaqayyoon hin baanne ta'e if it was not by the help of God, nuyyuu arras hin jiru. we cannot make today. Faarsaa 68 lakkoofsa 19 The Bible says in the book of Psalm chapter number 68 from verse 19, Gooftichi inni guyyaa guyyaatti ba'aa keenya baatu Waaqayyoon nu oolchu maqaan isaa nuuf eebbifamuudha. Waaqayyo gooftaan du'a jalaa baasuuf karaa qabaayidha. Mee karaa qaba jedha ayyaati. Blessed be our Lord who bore our burden upon himself daily, and that has an access to escape from the destruction. Gooftaan inni guyyaa guyyaatti ba'aa keenya baatu nu duwwaa baata miti. Kenna shakimaachiin gaanokko. Nama baay'eetu nu nuffeem. Nama baay'een nu jibbe. Amalli ishee kan amalli isaa sanadhe. Amma irraatti kan lafa nun keenya kan nun dadhabne si nuffeera kan nun jenne isa duwwaa agarre Yesuusiin. Many people were tired of our case, were tired of our behavior, but only Jesus bore us with all our behaviors. Gooftaan inni guyyaa guyyaatti ba'aa keenya baatu. The Lord Waaqayyoon inni nu oolchu. that will bear our burden Maqaan isaa nuuf eebbifamu. daily. Blessed be his holy name. Isaiah 46 In Isaiah 46, 3-4 sin dubbisa dhagaa. let me read it to you from verse 3 through 4. Waaqayyo siyyaa mana Yaaqoob sanyii Israa'el keessaa warri haftan dhaggeeffadhaa. Garaadha keessanii keessatti anatu sin eege. Dhalachuu keessanii jalqabee anatu sin baate. Yemmuu sin dulloomtanii arrii baaftanii sanumatu baata. Dura anatu hojjete, anatu baatas, amma sanatu baata, amma sanatu fayyisaa. Meeyyaati ameen jedha warri dhageessan. Says, listen to me, O house of Jacob, all the remnant of the house of Israel, who have been born by me before your birth, carried from the womb, even to your old age. I am in gray hairs. I will carry you. I will bear. I will carry and I will save. Dhageessanii Have you heard? isin warri manni Yaaqoob afteen Yaaqoob jechuun rakkina jalaa warra aftan. Garbummaa waggaa 130 jalaa warri baatan. Deebi'ee garbummaa waggaa 6 kan warra waggaa 7 kan warra Miidiyaam jalaa warri baatan. Garbummaa waggaa 40 warra Filisxeem jalaa warri baatan. Garbummaa waggaa 70 biyya Baabiloon jalaa warri baatan. Afteen rakkina jalaa ooltan kun na dhagaa. Maal dhageessu? Kaleessa gaafa sin dhalattanii natu sin uume anatu sin baate. Arras natu maal ta'aa jira? Natu baachaa jira. Amma yoomittan immoo si baadheedha. Amma dullumaaf amma arrii baasuuttis natu si baata. When God was saying, oh, the remnant of Jacob, listen to me, it was to mean the remnant from the Babylonian captivity, the remnant from the slavery of the Palestinians. Listen to me. As I bore yesterday, I will bear you today. As I carried you yesterday, I will carry you today. Kaleessa nabbaata, arra natu baata, bor natu baata, anatus maal godha? Fayyisaa. Yesterday I born you, today I bear you, and I am the Savior too. Nama simbira jiruun kan si baatus kan si fayyisus isuma jedhaani. Say to your neighbor, he that will bear you and save you and heals you is the same God. Hangafa luboota The high priest, isa dadhabbiin keenyatti hin dhagaamne isa garaa isa rukunne hin qabnu garuu isa dadhabbiin keenyatti dhagaam isa baa keenya baatu qabnaa jedha macaafni. we don't have that
The high priest which cannot recognize our weakness, but that can sense our weakness that was tested. Baatee kan si fide. The same who born you yesterday. Gatii sitti kaffalee kana si gaye. The same who Isadha. sacrificed for Ati you. qabeenya Waaqayyooti. Kan si fayyisus isa. He is the same who is going to save you and heal you. Kan si fayyisus. He is the one who will heal you. Guyyaan fayyinaa immoo bormiti arra kan amantaa. The Bible says the day of salvation is not tomorrow but today. Maayidha Qorontos irraati. Bible says in Corinthians, Qorontos jaarraa. in 1 Corinthians 6, Guyyaa rakkinaatti si dhagayeera. I have heard you on the day of trouble. Si kadhatameera guyyaa rakkinaatti. I have heard you on the day of your trouble. Guyyaa fayyinaatti si dhagayeera guyyaan fayyinaa immoo har'aayidha. And on the day of salvation have I answered you, and the day Yoomidha of guyyaan salvation fayyinaa. is today. Boleetti yoomi guyyaan fayyinaa. Amma. Amma. Yoomi. Amma saatii kanaa kaasee pireezensiin Yesuus Kiristoos isinitti dhaga'amu ajajeera. Isinitti dhaga'amu ajajeera. Isinitti dhaga'amu ajajeera. Isinitti dhaga'amu ajajeera. May you send the presence of Jesus Christ from this time on by the power in the blood of the Lamb. Noorata. You may be seated. Radiana masakra di ana masuda la bakaradia. Boleetti nagaan seefatu. Eeyadoft. Gimbii Balaa maaliiti? konkolaataa kana koo cabe. Morma kee cabe. Ergasii maal gochuu hin dandeessu? Harka kana waa fuudhuu hin danda'u. Ka'ii dhaabadhu. Keep watching to the screen. Nama qabattee kaata. Kana cabe. Hidhaadha. Go! This is Mighty name of Jesus Christ. a car accident and a chronic injury of Come her on. hair, neck, and hands at her neck joints. Man of God is ministering to her. Keep watching and receive your miracle right there too. Keep watching. Man of God is encouraging her. Amen. You are to free. lift up her hand. That's She's just being led by the power of the Holy Spirit. Leg is being beyond her imagination. That's why she is celebrating with such a special screaming. The scream of joy. Raika. You are free. Billy said, hey! Ulfinni berra ilillee jabaan berra Look at her. galata gargari jinna gooftaa jabaadha. This is being beyond her Mee imagination. gajjedhi ol jedhi qoy dhaabadhu mee. Look at her. Come on. The mighty name of Jesus Christ. Be healed. Be healed in the mighty name of Jesus Christ. Go. Man of God is again ministering. Ittiin dabaltanii gooftaa jabaadhaaf ulfina jabaa. This brother, as this sister is being celebrating. Hammamiif kana gochuu hin dandeessu? Hammamiif kana gochuu? Erga gaafa cabee. Maaltu si keessa darbe? Natti qabbanaa erga gosa kanatti. Erga gosa kanatti natti qabbanaa. She was saying, Be healed. Ol kaase natti I fakkaate. was injured by Nama that waa'ee car deeggaree ol accident. kaase natti fakkaate gaafa ol kaase. Yeroo baay'ee amma of danda'eera. From the day that I had that car accident, I was unable even to wear this my hand, but now I can do it. Ulfinni gooftaadhaaf dabalaa, ilillee dabalaa, galata dabalaa. And of God is again encouraging this brother work and take steps without using Yeroo asii bilisa baanachi bilisa baa kan amantan hin madhiiga olichaan. the road he came with. Tokko lama. Yoom cabde? Daamen nuftu. Ji'a qidhaamee dhufu cabde. Ergasii maal gochuu hin dandeessu? Omaa tokko. Omaa tokko. Deemuu Tokko hin lama. Tokko lama. Tokko lama. Tokko lama. Tokko lama. Okay, you are free. Man of God has declared his Amen, freedom. amen. Amen. Man is confessing. Amen. Healed. Anama fayyee jira.
waaqayyoon agaratu waaqayyoon fadda fayyera anamma fayyera Amen, 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 amen. maal taate mam Gaafa. Amen. maal taate Gaafa dhagumee jaanaan kufe. Dhagumee jaanaan kufe. kuftanii oo Nan cabe. cabdanii oo Haadhaan fayi. cabdanii waldaa araaraa dhuftan Nan dhufe Yesuus gooftaan. you are free Amen. kaasaa ol Keep watching to the no screen qabinaa again. na laala akka godha This akka man godha is akka godha akka broken godha of her hand, Yes, falling. God. hidhaa ture Hini amne. akkas godha dachaasaa okay diriirsaa Since qabinaan that she was an qabinaa abbot. dachaasaa okay To stretch and fold like kaasaa this. ol na laala yaa Man of God is yaa encouraging her to do what she was unable to do since she had that accident Amen. you are free and was broken of her hand, declaring her freedom. obboleettii kana dudda isheeti ala yeroo dhaabattu sollachaa turte hirroo qomsiisa akka dhaamochaa nama bokkaan itti roobe dheengadduma torban tokko orgiina qabeettee coggaarraan ishees nyaatamaadha amma tuukaatiin akkas deemte inni ilaalla akka ishee godhu yeroo deemtu jechuudha. fides Viewers, keep watching to the screen for the miracle going to take place upon this healing mountain. maal This is toroo the- qomsiisa Amma garuu akka silaa miti akkan sila argaa jiru miti amma amma hin geeddarame hin geeddarame sila inuma sirbisiisa attam godha sila naa akkumatti kana ishee qabachiise sila akkamsi godha Akkasii harki koo danda'ee waan tokko hin taa'u. amma oo Taa'uu dadhabe. Amma immoo na argisiisa. Dugda koo keessatti yoomii jalqabees argisiisutti ka'e torban tokko narra buleera. okay go This sister was suffering from the pain that has been shaking her and choking her. Nalajjeesa. Now she's been delivered. Pass it down. Watching na laal the last one week, lafatti gad dabalame deebiteen kayin deebiteen kayin si olitti gadi bu'i she Donkey was actually. unable to stand straight. si olitti gadi bu'i Man of God is rebuking that spirit you are free to go down Kai. to hell out of here. kai you are free Encouraging the sister to rise up. Keep watching. Keep watching. She's about to check out her restoration, doing what she was unable to do. Galchanii ol hin jedhu ture torbee tokkoon dura. Mataan koo baay'ee na dhukkuba dandee gal hin jedhu ol hin jedhu. Ergi torbee irraa laalan ciisa. amma waa jira Hin jiru. bara baraan Ameen. Now she has been saying, for the galata last fidaa one ulfina fidaa week, gooftaa jamaadhaaf I harka was walitti buusaa galata dabalaa. suffering from chronic headache, backbone pain, and even shaking on my body. galme atamma isa sila yeroo bakkeetti isaanii ta'anii natti himta Eyye. saati laayiniin jalqabu kaasee qilleensi waaqayyo guutummaa mana kana qaba waan ta'eef akka sasilaan ta'u Ani akka namummaattuu dhugaama dubbachuu fi baay'een gaddeef godha wil godha. okay yeroo qilleensi waaqayyo dhufee kaasee under control to'atamaadha dhukkubichi waan ta'eef akka silaan miti Ameen. Ulfina fidaa gooftaadhaaf. nagaan siif haa ta'u Ameen. maal taate Narbiidha jedhani. maal keedha mucaa Haadha koo maal gochuu hin danda'ani harka deemuu hin dandeessu harki ishii tokkos hin diriiru. okay narvii mormaadha Mormarra sarjariyaa godhamu jedhamee ji'a ja'a. widdaa seedhaa kennameefi kun ilmi waaqayyo akkasii kun amanta come on Keep watching to the screen again. This sister was suffering from Come on. chronic nerve sickness Yay! in her neck. Horguf! Be healed in the mighty name of Jesus Christ. Be healed. Be healed. Be healed in the name of Jesus Christ. Ameen. She made a surgery over her neck, and now the divine surgery is about to Kind. intervene her case Ameen. through the ministry of his prophet. Basa fura keessa sadi Prophet Isaiah bakkeetti. upon this Dabal. healing mountain. Saduma. As he is ministering to her, letting her to breathe deep 3 times, she's totally filled under the power of the Holy Spirit. Ilmi waaqayyo si'i keera. The Son of God has set you free. Na laale jaarti. Look at me, sister. Morma, raas. Rotate. Look at here. Raas. Rotate it again. Very well. Harka isa kana diriirsi.
Stretch out this your hand. Diriirsi. Stretch it out. Na laali. Look at me. Akkas godhe. Hold and Akkas godhe. stretch. Akkas godhe. Narvii haaraan si keessatti uumame. Amen. I declare that new nerve Deeme. is created in your body. Yeah. You are free. It was before the ministry she was. Dhibeen koo diiskiidhaan gajjadhee ol jechuu hin danda'u jedhu isaan. I am released. I had the mercy of the Lord. Amen. We put it to the Mighty name of Jesus Christ. This father was unable to bend down before the ministry. Aguma maal keedha? Baabbaa keedha? Eessaa fidde? Gimbii. Jaarsaa kaa? Jaarsa gimbii? Maal Because of the taatan? chronic pain. Amma maal taatan yeroo isinii kadhatamu jechuudha. Yeroo harki isiniitti bu'e. Waatu na keessa darbe, humnaan na keessa darbe. Eh? Humnaan na keessa darbe. Humna sin keessa darbe. The mighty name of Jesus Christ. He was feeling. And now he was saying, I am Ol feeling. jechuu gadi jechuu hin dandeessan. Ol jechuu gachiidhaan garaan koo na dhukkuba. Kaleen koo ni. Sin dhukkubaa? Dhukkuba. Manni yaala diiskiidha jedhe. Baay'ee na dhukkuba kun. Eh? Dhiibbaa dhiigaas qaba. Dhiibbaa dhiigaas waluma wajjin deema. Waaqni dhiibbaa dhiigaas waaqni diiskiis tokkumadha. Amen. It's gone. Gajjadhaa ol jedhaaf ilaala. Yeah. Yes, he was saying. Yeah. During the ministry time, I was Root feeling of something Lala. unusual power Yeah. moving down my body. Yesus nahi kera, Yesus nahi kera. Jesus has set me free and I am released. Waesa injiru injiru injiru. Galata fidaa. Ulfina gooftaa jabaadha fidaa. The man of God is ministering to this sister again. Yoom cabdan? Biyya keessan hin dubbatanii maam? Nan dubbadha. Eessaa dhuftan? Yaa afur guute Eessaa dhuftanii? bachorraa hin dhufe. Eessaa fidde haa? Ana ijere godina Shawaa Lixaa. Amantiin keessan maali? Kiristaanu. Maafanaa isaanii haati kee? Dhiyoo tokko gurra isaanii. Gurraa wajjin adeemu ka. Wajjin adeemu. Kiraanchii gataarra dhiiga olichaati. Throw down this strike by the power in the blade of the lamb. Mam tokko lama. Take steps. 1, 2. Ma'am. You are free. Belisa. Ani fayyeera. Ani fayyeera. Celebrating. Ani fayyeera. I Ani am here. fayyeera. Araarri naa ta'eera. Ani hiikameera. Naa galateeffadha. Galata jabaa fidaa gooftaa. Fayyeera. Araarri naa ta'eera. Before the ministry, even she was suffering from hearing impairment. Maal taate yaa? Dhaabachuu hin dandeenye. Waan attamiiti? Nanazzari. Maayini? Hin beeku. Eessa kee? Qaama koo mul'u. Amen. 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 Nalaale amma. Look at me, brother. Look at me. Nalaale hin jedhe. Amen. Attam na godheetti. Nanazzari. Sinazzare. Eessa kee? Qaama koo mul'u. Nalaale. Look at Amen. The mighty name of She Jesus was Christ. saying, I'm feeling something like unusual shaking. Maal eewu fidde? Buleetti kooti. Maal taate? Jiskiidhama qaama mul'u goski. He's already fainted, even unable to speak Ji'a shawwayii ta'eera. Maal seenuu nama si qabu dhabdee kottu? because of this majestic power of the Holy Spirit possession. Maal gochuu hin dandeessu isheen? Socho'uu hin dandeessu. Qaamni mul'u ni dhabeera. Dugdi nu. Nalaale. Look at me. Nalaale hin jedhe. Look at me Duddaaf garaa once. ishee walitti qabi. Walitti qabi duddaaf garaa ishee. Hold on. Over here, stomach and backbone. Bihin! Man of God is ministering. Amen. This sister through her caretaker, declaring her to be healed.
Watch it to the reaction of the Holy Spirit. Elektriikiin si qabe ishees qabeera. That divine electrification is already gone to the sister too. Maaltu si keessa deemaa jira mucaa? Wanta na keessa gangalata. Waan akka maalii si keessa gangalata? Waatu na keessa gangalata. Gangalataa jira. Ka'i dhaabadhu. She is saying something like unusual Ka'i dhaabadhu. power is moving down my body. The man of God is encouraging her to rise Come up together, from her come. seat. Her caretaker was witnessing. She was unable to stand up straight and take steps You are free. without the caretaker even to go to the toilet before the ministry. The man of God has declared her freedom. Kottu sirraa galeem Eh, attamna godheette nanazare. Ufta ko taru dende. of to'achuu hin dandeenye. Eh, Biyyi keessa ambo. of to'achuu dadhabde. Eh, Waaw. Guutummaa qaama keessi qabee ibsichi. eh. Ka'i ambo you are free ka'i. Boleessa keessa ka'i. From Mambo, stand up, stand up. Yeah, you are free. Look at her again. It's big beyond her imagination. Look at her. Amen. Si kamner. Gammee as garagalaa lamman isaaniinu kottu wal bira bu'aa. Ani kameera jedhe. Kameera. Ani bilisa baheera. Ani bilisa baheera. Ani fayyeera. Ani fayyeera. Yaa. Amen. Ani fayyeera. Since it Ani was fayyeera. beyond Ani kameera. imagination for her, Ani kameera. Ani She kameera. was- intentionally celebrating it very. Namni baay'eedha waan ta'eef tokko lama haasa'an deemu rakkina isaanii dura bu'aa haasaa deema tuqaaduman deeman nama hundumaa because of time. Nattaasee rakkina isaa. Rakkinni kee maali? Miilli na cabe. Balaa bajaajiitiin miilli koo na cabe. Ji'a afur. Okay, kawe. Come on. Nalaali. Yes. Gati dullaa gati. This Kaasi brother dhaab. also had a Kaasi dhaab. bad accident. Tokko lama. He was unable You are to free. work since he had that You are free. accident. And an injury. Hallelujah. Look again how he is. Hallelujah. Obboleessi kun dhibeen koo dhibee diiskiitedha. Hirkina qabee ji'a 5 jedha. Ogeessi mana yaalaa naa mirkaneesseera jedha. Cinaacha koo gam tokko kan ammoo na nyaata na keessa deemeedha. Look at him. He's yet celebrating, running here and there, Waaqayyo nu hiikeera, Waaqayyo nu doing hiikeera. what he was unable to do since he had that Bajaj accident. You are free. Abbaan kun torban kaleessaan kufedhu ofuma koonen kufe ergisi harki koo kun hidhamaadha jedhu ogeessaa yaalameera harki koo kun socho'uu hin danda'u jedhu. Keep watching. Man of God is again encouraging this Kai. man to check out his restoration. Kai. After Okay. ministering to him, Okay. and the man is Okay. checking his Galata fidaa gooftaadha. and celebrating, running here and there again, doing such a physical exercise. Look at him, how he's celebrating. This is not a natural physical exercise, but to, Warri kan argitan gooftaaf galata jabaa fidaa. after the ministry, Cousin. man of God is again ministering to this dad who was broken off his hand. Ikirraa. Remove. Look at him. He has been treated. You are free. Obboleettiin kun baqqaluu deeddee jedhamti horra guduruu wallaggaa irraa dhuftee ofum kuftee cabdee kanarraa kan ka'e hidhaan harki ishee kun ogeessaa yaalamtee jechuudha. Amen. Amen. Urgu fiyyisis. Urgu fiyyisis. The sister was broken off her hand, just falling Kai. by herself. Yay! Kai. Cousin. Dries, you are free. Galata fidaa ilillee fidaa. There, she was broken off her hand from the ministry and with a navel even to her, a shake, but now celebrating with such waving out her hands. Saul Kasar kake. You are free. Again, man of God is encouraging this man
to check out his restoration, waving it out. Obboleettiin kun diiskii waggaa afur kan isheen dhukkubsattu si'a lama opereeshinii taateetti si'a sadaffaa garuu guutummaa dudda ishee guutummaa gararraa amma gajjallaatti opereeshinii akka taatu ittiin jedhan magaala kana kan isheen dhufte. Watching to the screen again, this sister has been chronically suffering from this for a long time. It was suggested to be made a surgery over her total backbone. She was recommended to a mighty name of Jesus Christ. Before the ministry, and the Son of God is intervening in her case right now. Nalad. Look at me, sister. Nalad. Makanke. Look at me. Ululash. Esarft. Asuma kamtila duwafur. Duwafa. Maltus kessa darbe. Wana kabisha wayne. There was because of that out sickness, she was unable to stand up before the ministry. She was wavering. No more of sickness. You are free. Amen. Be on your feet. Remove that neck belt. Rotate it to the right and left, up and down. Stretch out your hands. Look at Obboleettii kana Ani bilisa bayra. Alkichi maal gochuu danda'u? Maal kee gochuu danda'u? Wanta oluun jedhu akka sollaafu isheen yoo laafu akka sarkee. Olin ka'u. Amma akka barbaadu. Akka barbaadu. Oh, she was saying, I was unable even to lift up this my hand before the ministry. But now, as you can see here on the screen, she is checking it out. Amen. Ani bilisa bayra. Fararri naa ta'eera. Naa galateeffadha sabni waaqayyo. Karijatela fana fute dogete biti bakanjerus kana tumate anna makamiti Karijatela fana fute dogete biti bakanjerus kana tumate anna makamiti anina yada talafatina fute sagalata bilatu afakuna bote anina yada talafatina fute sagalata bilatu afakuna bote obboleettii kana jaalama oltee argina qabetti manni yaala mallattoo ishee dhibee qorraati jedhanii akkumatti keessa deemee nyaata gajjettee deemti dandeesseen deemtu kanarraa kan ka'e jaalama oltee argii deemee ergii qabe amma tuu kaatee deemtee gaarii. Viewers, keep watching to the screen. For the last 2 months, this sister has been working like this because of the pain she was suffering medically suspected Gambe to sitti be meera makka bakkee miti ergas Called. gaanni deeme afuratti hin qolaati caraan Naafis nama na tolgashinanneeti. spirit is witnessing. Ji'a sadii ta'uufi. mighty name of Jesus Christ. Tonkolaa. Let her paralyze. Asoo. Bona yaawaamu. Kotu gambe Ijoollee masheerraa. deeme isa dhumaa deeme sokki Get out of here. go Jesus atenya nalad you are free Ani kamera. Ani ararri naafteera. Ani ofteera. Naafteera teeffadha. Qabaakee ofeera. Galata jabaa fidaa gooftaadhaaf. Naaf gammada. Dhuunfaa. Dhuunfaa beera. Ani bilisa bayeera.
Duuti kwaafeera. Watching to the Ani screen. fayyaara. The sister is celebrating. Gammadaa fi Waaqayyoon galata fidaa gammadaa fi. Working up his strength. Ani fayyaara. After the miracle. Ani fayyaara. Confessing. Ani fayyaara. I am healed. Armeen kun ji'aaf qaata fixuuf ji'a isaanii dafinoo dhufuudha. Miila isaanii kanatu madaa'ee achirraan hin cuunfaas gadi asirraa gadi jechuudha. Eddasiiti ittiin deemuun danda'an kun as jalaan. Madaan isaanii kun madaa xiqqoo fakkaata yeroo ijaan ilaallu. Garuu danda'anii deeman madaa kanarraa kan ka'e. Keep watching how this sister has been suffering from this wound, and because of that she was unable to walk because of this wound, and that is dropping. Okay, the mucus or a pus. Yoom si qabe? Mana namaatiin biddeen toshaa akka bidda wayiitti narra bu'ee amma immoo afaan godhachuunsa torbee sadii dafinoo darbeeti. Anoo ganda duwwaa torbaa burqachaa tuudha. She was saying for the last 3 weeks I was suffering from this pain after I had that sickness. The Spirit of God is detecting the source of the pain. The Holy Spirit is taking over here. Nanacheesa. Qoricha. Ibsine harka duwwaadha ajjeesuudhaaf isanaate Waaqayyoon harka dhiifne ofii ajjeesuuf itti murteessine. Ittiin taphanna waggaa sadii iyyuu finneerra bakkeetti baana malee. Mighty name of Jesus Christ. We have been walking here for the last 3 years, but revealed out now that was the tormentor spirit. Maaliif akka haaktii dhiiraaf gochuu barbaaddaati? Maaliifidha? Ispoortii kanaan dura barachaa ture kan aadaa akkas ta'e natti fakkaata malee ani hin beeku. Jaartiin alaale. Miila kee lafaan ga'i. Lafatti rukuti si'a lama miila kee. Stamp. Qaxxadii adeemi. Viewers, Qaxxadii for the adeemi. last 3 weeks she was unable to Jamie, walk you are straight. straight. Keep watching. Now she's walking straight. Celebrating. Look at her. She's doing what she was unable to do for the last 3 weeks. Confessing. I am healed. Fidiin kottu. Ijoollee meeqa qabdu? Ijoollee ja'a. Maal hojjettanii jiraachuu? Waan tokko waan hin hojjedhu qabu eegan biyya kanatti galee rakkattuu ta'ee taa'utti malee. Eessaas galtan? Gidaamiidhaan dhufee dambi dolloo biyyan itti dhaladhetti immoo gallaan achiis akkasumaan nan dhukkubaa waliin jedhu baay'ee laa kunoo akkas ta'e kunoo akkas ta'e jiraan isaa achi addu. Amma mana namaatii maal hojjedhette? Biddeen hin tolchaa ture. Eegan dadhabee immoo akkasittiin akka ijoolleen taphariseen kun kaampaasii jirti. Na dhaggeeffadhaa. Birrii 40 isiniin kenna. Ameen. Amen. 40,000 Ethiopian birr. Gabaa keessaa waan nagadaa jiraadha. Ameen. Okay? Ameen. To Ameen. make her own business so that she will not suffer of being. Amma jaartiin kun irraa fayyina iyyuu carraa argadhee nan argadhaa ittee yaaddee hin baane. Hojiin hafuuraa fayyinas kennee amma yeroo baay'ee yeroo namaa waa kennu waan horiin guutee nurraa hafee lafa keenyu dhabne namatti fakkaata. Ijaarsa amma ijaaraa jirru kana liqii baankiin ijaararra nuyi. Sinittan hima. Garuu hafuurri kennennaa waan jiruun fuudhee kennaan. Isin egalee zayitii kanaan fayyadamii dhaqee hojjedhu hojii kee. Ameen. Galataaf deebi. Ameen. Ameen. The prophet was handing over that money he vowed to this sister. Na galateeffadhaa Waaqayyoyyummaa keessaa na yaadate. Na galateeffadhaa
And Nama firan qabne celebrate. waaqayyo fira ta'e naa galateeffadha. Nama firan qabne waaqayyo fira naaf ta'e naa galateeffadha. Galata jabaa fidaa gooftaadhaaf. Asoosaadha kan isaan dhufanii narvii dhukkubsatu paartiin kun guutummaan jalqabee jarraa jalqabeeni waggaa 8 edda dhukkubsachuu jalqabanii Phaawulosittidha kan isaan yaalamaa turan jechuudha. In others' house as a mate. Come on. Keep watching to the screen again. This brother has been suffering from chronic nerve sickness for more than 8 years. And he has been treated at St. Paul Hospital in Addis Ababa, one of the well-known hospitals in Ethiopia, before the ministry. Man of God is ministering to him. Keep watching to him. And receive your miracle right there. Be healed. دويرة سكيسة دي قلتش واك واك obboleessi kun ergiigna qabeejjii lama gajjadhee waliin jedhu dudda koo kana keessaa na nyaataa ጌታን አመስግኑልኝ ጌታን አመስግኑልኝ ድኛለሁ danda'ee gajjadhee waliin jedhuudha dudda koo keessaa na nyaatedha dudda koo kana na dhukkuba na nyaataadha ji'a lama wal ergiina qabee jedha. Keep watching to the screen again. The Holy Spirit is running this divine physiotherapy to the brother that was suffering from his backbone pain and was unable to bend down. Take a look to the mighty name of Jesus Christ. Of the Holy Spirit. As the man of God is waving out his hand. The man is totally controlled by the power of the Holy Spirit. Okay, you are free. You are free. Man Rise of God up. Kai, has kai, declared kai. his freedom, encouraging the man. Maltatem? No, let's see. Malt. Non bevo la colonna ci. Wanta te bekta? Akayi te bekta? Okay, all jadi gajade filal. You are free. To check out his restoration. Look at him, how he's celebrating again. For it is beyond imagination for him to believe. Look at him, how he is. Look at him again. He's being. No, let's see. No, go كيف إيروفا يعني أنا بلي سبا يراو الفاتو قفتا وانا يكتفي مالي في دوتي في جرين يابور رباجة لجرا أنا بلي سبا يرا تشوف فينا ساني سنة إمسا سريد أنا من سلا كتت أميدو في بيكا غافا يكمو أما نيكا مجري يادو نما يجيسيس غارو ميديا رجرما أوكي أما بركانات كتتاس رجتي جل كبود أفجر ناك سيسا ديم سيسا كمو Ani kamera. Ya. Ani fayera. Ya. Ani bilisa fayera. Ikamu ilma namatti kan gammaddan galateeffadhaa fi oo. Ani fayera. I am released. Isaan kun aaruudha kan isaan dhufanii kudharfanne dafinoo darbee mucucaatanii makufanii cabanii miilla isaaniitu cabee jechuudha. Deemuu hin danda'anii socho'uu hin danda'an. Keep watching to the screen again. His brother fall and was broken off his hand, his leg, and was unable to walk before the ministry. The mighty name of Jesus Christ. Man of God is ministering to him. Keep watching to the reaction of the Holy Spirit. The prophet is waving out his hand. The Holy Spirit is taking a total control over him. Look at him. This is the divine radiation therapy of the Holy Spirit. The mighty name of Jesus Christ. Be healed. Be healed. Come on. Nalal. Look at me. Maltate, I'm orchestra, so I come to God. Nalal. The mighty name of Jesus Christ. Yay! Watch your screen.
Ofumaan harka raasa miti an. This is a divine. Yeroo achi asii harka afurna raasisu achi raaseeti sistemii isaa hojjeta. Kai! This is the divine procedure going on as the prophet is waving out his hand. The man is totally. You are free. Sensing. You are free. Fayyera. Divine. Fayyera. Hambilisa. Ani kamera. Therapy. Rarina ta'era. Now confessing. Rarina ta'era. I Fayyera. have the mercy of the Lord. Ta'era. The might of Jesus. Nagalateeffadha. Thank God joining me. Bilisa fayyera. Haati kuni dhibeen koo dhibee diiskii jedhu kanarraa kan ka'e eegee mo'otu na dacha'e jedhu ogeessi yaalaadhanii jimmarraa dhufanii kunoo rifeerii fi siidii kana baatanii jiru. Jimmarraa dhufan malee jimmatti yaalaman miti. Addis Ababaatti Ullish Addis Ababa. Okay, maal gochuu hin dandeessan? Baay'ee taa'uu hin danda'u ishiin azzalaate sunti na dhukkuba. Lafee moo jallate? In jallate. Gadi jechuu? Rakkisaa. Rakkisaa? Hojii immoo hojjechuu hin danda'u. Fayyiteetta kunoo abidda samiirraa. Amen. Come on, come on. Amen. Yay! Yay! In the mighty name of Jesus Christ. Be healed! The Holy Spirit is running. Abidda inaafa Waaqayyo samiirraa. Divine procedure. Be healed! Over the sister that has been suffering over her waist bone for a long time before the ministry. And has been mighty name of Jesus Christ. Treated at Jima Hospital. Amen. Before the ministry, and the Holy Spirit is now mending that twisted waist bone. Watch it to the screen again. She's already felt Jimma lafti bari'eera. Into deep sleep because of the miraculous spirit upon this mountain. Maal taate am? Wanta harka koo keessa deddeema. Wanta ina keessa deddeema. Wanta akkana na keessa deddeema. Waan na keessa sokkee? Na keessa akkana bubbutuu godhe na keessa deddeeme kana keessa. Hin deeme. Amma eessaatti deeme? Amma eessaatti deeme? Qaama koo hunda keessa na deeme. Ofirraa hiiki. You are free. Remove that ol jedhii gad jedhee filaal. belt and bend down and check out what you were unable to do before the ministry. Very fast. Do it again. Waajiraawo. They're paying. Labsaa deemi ilma Waaqayyoo sasiiki. No pay. Look at him. Inni kun gudayyaa biillaadhaa dhufee kaleessaa irratti dhiigatu kan tareedhame oopereeshinii haa ta'u ittiin jedhamee jira. Ani bilisa beera. Lapheensaa irras cabaadha. Yesus koo galanni siif haa ta'u. Gooftaa galateeffadhaa fee. Naa eebbisa. Naa galateeffadha. Gooftaa Yesus koo eebbaa koo jaalalee garaa koo fiira guyyaadha koo gachanaaf da'oo koo iddoo alaa galfii koo naaf ta'ee barruu kee naan kunyaa malli kee naaf ta'ee barruu kee naan kunyaa malli kee. Simmadaalu eenyutoo simfakeessu sagalite. Simmadaalu eenyutoo simfakeessu sagalite. Simmadaalu eenyutoo simfakeessu They're calling you to join her and celebrate. Confirming her restoration. Man of God is again ministering to this brother. Ani bilisa maqaa Yesuusiiti. Ani hiikameera. Ani hiikameera. Ani hiikameera maqaa gooftaa Yesuusi. Naa galateeffadhaa. Ani hiikameera. Da'umsarratti na qabee jetti dhukkubi kun da'umsarratti na qabee miilla koo gar tokko na xaxeera kanaaf gad jedheen deemaa jetti. Keep watching to the screen again. Da'umsarratti na qabee kanarraa kan ka'e gad jedheen deemaa jetti miilla koo gar tokko kan ammoo na qabee jira kanarraa kan ka'e gad jettee deemti.
This sister was suffering from bent over because of unknown reason just after giving a birth to her baby and was unable to stand up straight. The man of God is ministering to many people on a key way through this divinely anointed touch. Look at her. Camera. She's taking her first step to stand up straight. Keep watching. The Holy Spirit is perfecting her healing. Amen. Ani bilisa bayara. She's confessing. Waaqayyoon na galateeffadha. I'm set free now. Thank God joining me. Waaqayyoon na galateeffadha. Isaan kun amboodha kan isaan dhufanii shaaworii keessatti mucucaataniitu kan kufan torban sadii. Keep watching. Torban sadiidha erga kufanii cabanii ergasii ittiin deemuu hin danda'anii socho'uu hin danda'anii nama dhaqabee kan gargaaruun ol baasee kan gashu namadha. This sister, after she was fallen in the shower room and wet broken off her leg, she was unable to walk alone before the ministry. Keep watching to the reaction of the Holy Spirit again as the prophet is ministering to her, waving out his hand. Keep watching. The Holy Spirit is maintaining this broken bone. It's totally faith under the divine massage of the Holy Spirit. Out! Man of God, rebuking that spirit of pain to get out of here. Amma maltaat. Wanta hin beeku chaart. Maat. Ufuma na wallaalchise nun beeku. Ufuna wallaalchise. Inni si fide eenyu? Eessa jira? Inni kun eewudha inni kun. For she was out of her conscience. She was not even. Mee ilaalennoo afaan banee yeroo fe'aa fe'aa akka isaati sagalee. Know that her caretaker is sleeping. Keep Kai. watching. This is again unusual deep sleep upon this You are free. stage on this time. Bilisambe. Galata fidaa gooftaadhaaf iyyaa foorrichaati. Bilisambe na galateeffadha bilisambe. Araarri naa ta'eera. Cabni koo fayyeera. Ani kameera. Harka namaa keessa ba'eera. Of dandeera. Na galateeffadha. I can walk alone and thank God joining me. Be healed. Fish. Kas. Pick him up. Banaa afaan keessa. Open your mouth. Isaan kun jilba mudaa muddii kanadha kan inni qabee jiru achii waraana sababii kanarraan kan ka'e akka kanaatti kan isaan qabatanii deemanii marfee yoo fudhatan malee jiraachuu hin danda'an marfeedhaanidha kan isaan itti jedhan. Kooriyaa hospitaalii deemeen kun asitti opereeshinii goonaa naan jedhanii opereeshiniin ta'uudhaan asitti fayyadeen dhufe gurra asitti kana opereeshinii si goona naan jedhanii kanatti nyaatame naan jedhanii simmeetii kanaatiin nyaatame naan jedhanii. Lafee maggaxaaxee miila lamaan kana gidduutu nyaatameedhaan kun ashirshika miila bitaati kan nyaatamu X-ray'n keessan kan agarsiisu bitaarraa nyaatamuudha. Kana isaa simmeetii isaatiin naan jedhani ani immoo opereeshiniin ta'uu waaquma koon kadhadheen dhufe. Beekamu kaa. Keep watching how this brother has been suffering from this pain as it was medically confirmed this his left leg bone was fractured with an inside
Man of God is encouraging him to stand up straight and work. He was suggested to be made a surgery, and he came here escaping the surgery, believing that the Son of God will heal me. Ani bilisa, ani bilisa. No Ani confessing. fayyera, fayyera, galata waaqayyo fayyera, galata waaqayyo fayyera, fayyera, galata waaqayyo fayyera, na galate fadda fayyera, fayyera na Join me in the celebration. fayyera, fayyera. Lapeko. Malte. Nang kufe. Yo. Kamisa. Kamisa. Iya. Akkam sin godhare? Namarana. Dudda ko. Dudda ko. Duddatti galee? Amma hoo? Keep watching. This man Go. is experiencing the divine encounter of the Holy Malked. Spirit. David. Jireenya. Ganda jireenya. Naannoo laqamtanyaadha. Mamma ol jedhaa mamma. Amen. Okay, of lalam. Man of God is encouraging here to check out the Fayyera restoration. malu. Nugam. Fayyera malu. She said, Fayyera du'enka. what a miracle is it? I am here. Kufee cabe mucaan kun mana barumsaatti kufee cabe erga cabe waggaa lamadhaa deemuu hin danda'u qabanii geessu. Fayyera du'enka. Galateeffadhaa fi harka keessa walitti buusaate. Injiruun mam. Injiru nan fayyera. Jaba hundanda warka qabeen kutaa lama barata mana barumsaatti keessa raajii bira nageessi malee mana kimiina geessi jedhe waggaa lamaan daawuudhaaf jedheen fiduu hin dandeenye. Akkanumatti baatee jiraachaa ture. Cabe. Mana barumsaatti kufee keessiitti. Keessaa fiddee. Buraayyuu. The mighty name of Jesus Christ. Never again. Mucaan nageessisiin jedhe. Anis fiduudhumaaf garuu yeroo hunda raajii bira nageessinaan jedhe. Keep watching to the screen to this young boy who was broken off his leg 2 years ago. And was unable to walk straight before the ministry. Look at him now, how he is celebrating. Running here and there, confessing, I am here. Tole obboleessi kuni balaa rasaasaa turre ga'e ji'a afurii Kooriyaa hospitaalitti yaalamaa ture jeessoo kana kiraanchii kanaan fayyadama sibiilli keessa ture amma garuu keessaa ba'eera kanarraa kan ka'e hin okkola kiraanchii kanaan malee hin fayyadamu jechuudha ergi ji'a afurii kan irra ga'e balaa rasaasaati. Keep watching to the screen again. This brother had a bullet accident over Amen. his leg. Amen. And was unable to work for the last 4 months. Amen. Now, man of God is ministering to him. He was unable to work without the crutches he Amen. came with. As you can see him on the screen. Look at him. Hallelujah. Jabinahara. Amen. I charge you the name of Jesus Christ. Amen. 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 By the mount shaking power of the Lord. Amen. Jabinahara. Amen. The strength is the mighty name of Jesus Christ. Kan kemiti kranchi. Amen. Maltu sikaya dema jira. Umno inna kisa deemar. Umni waaqayyo gooftaa macaasi charge sajira. Amen. Akkanuma godhaa jiretti. Akkanuma elektirikiin qabeena keessa. Akkanuma elektirikiin qabe yaa oolisi qabe. Amen. The mighty name of Jesus Christ. Amen. The man is. Guyyaa kanaa kaaftee baantu kiraanchii kana. Amen. Guyyaa kanaa kaasee miilli kee qilleensarra miti lafarra. Amen. Something like Ani charging fayyera. of the electric bilisabeera. charge, Bilisabeera. energizing power Ani of the Holy fayyera. Spirit. Obboleettiin kun Dubaayiidha kan isheen dhufte rakkoon ishee kaalee bitaa mirgatu xaxariif infekshinii godhateettiin jedhanii opereeshinii godhaan diddee dhufte. Obboleessi kun warra amantan miilli isaa qilleensarra jira sira lafa ga'uu hin danda'u. An fayyera. Deemi. Naa galateeffadha Waaqayyoon araarri naa ta'eera. Of danda'eera. An fayyera. An fayyera Waaqayyo. Kaalee bitaa mirgatu waggaa tokko erga dhukkubuun jalqabee xaxarii fi infekshiniidha lammansaa Dubaayirraadha kan isheen dhufte.
The mighty name of Jesus. Enyurat. Abidda samirra qabamte tadi galchate. Go. You are free. Dubai, Kai. Stand up, sister. Dubai. Sister from Dubai. Stand up, sister. Amma Malta. Fayakut. Malta tenjere mali. Amma Malta. Nalalime. What was going on? You are free. Amen. Man of God, I'll declare Ani heaven. Bilisa. Ani Bilisa. She's confessing. Ani Bilisa. I Ani Fayera. am healed. Ani Kamera. Waan durin goone godhaaf ilaalaam. Naaf galateeffadha. Didaan koo hiikamera. Banaa ka'aati. Maal gochuu hin dandeessan? Gadi jechuu hin danda'u. Ammamiif? Ji'a 8 guuteera. Mallattoon dhukkuba keessanii maal ture? Diiskii dugdaati naan jedhan. Amma harkisinii kadhatame yoo maaltu ta'e? Amma gadi jechuu hin danda'amu. Hin jiru. Ka barbaaddan. Gooftaadhaaf ulfina fidaa. Ameen. Ani hiikameera. Araarri naaf ta'eera. Waaqayyo na gargaare. Gad jedhee ol jedhee of ilaali. Gooftaadhaaf ulfinaaf galata dabalaa. yeroo dheeraadhaaf ture harka isaan hojjetu oliin ka'uu socho'u. Keep watching to the screen again. This brother was chained in the jungle, and because of that, he was unable to have a control over his Come on. Okay, come on. Okay, Eresa Malta. Yeah? Malta. Eresa Malta. Hey. Okay. Yeah. Afi sammutu jira, afi poses dite jira. Na Eresa Malta. Yes. Okay. Eresa nagan sifatu. Amen. Kai injede. Rise up. Amma Malta. Harka. I am a Malta. Amma nangatan tare. Eh? Nangatan tare. Akamalit. Wali sambar. Wali sambar. Bar. Out! The mighty name of Jesus Christ. Selin due con il dotta debio. May this dead cell system be restored. Kasar ka you are free. Melissa? Ol kasarin arkich. Lift them up. Oh yeah. Sila olin kau. Gararraatu hin chocho'u. Kun hin tocho. Hin chocho'u. Kuno. Chocho'anno. Duranu. Okay. Keep watching. Man of God is perfecting his healing as he is led by the power of the Holy Spirit. Sororore. Sororore. Sikesa. Sororore. Nama harkarra kaamu kana nama sagal yoo gaafatan tokko maal si godhe na gube tokko bishaantu natti namme tokko manan irratti kufe tokko dhagaan na dhaye tokko na keessa The man was saying something unusual power is moving in my hand during the prophet who was laying his hand over his hand. Torban tokko booda akka kee duriitti deebi'ee si hojjetaa si nyaata. The man of God is prophesying to him just after a week. Daqiiqa amma kanatti Dr. Yesuus nama meeqa furee? Have you seen how
how many people that Jesus Christ treated them within these few minutes? Can't imagine. Yaada amma daqiiqa amma kanatti ilmi Waaqayyoo ilma namaan ni gargaare. Maqaa isaaf hiyyuu fooricuu kan danda'u. To his name be the glory, praise and shout of joy. Otutiin ariifattee gara koo badiisaafan ture nan baasuun garaan koo otutiin ariifattee gara koo badiisaafan ture nan baasuun garaan koo. Siya tokko gara iskiriinii ilaallaa. Let's take a look to the screen. Maal ilaalla gamme? Namni amma baannee jirru kuni 14 irgii cabanii laphee isaanii cabee cinaachi isaanii gar tokko kun hin hojjetu kanarraa kan ka'e maatii nama sadiitu baatee fidee kanaaf amma gara fayyinaatti geessaa irra jechuudha. This brother was Anamma gaafate asoftu maal ilaallaa innas hin jedhu gara iskiriinii ilaalla innaan iskiriinii kee kan mul'atu sabbii foriidhaan seen ilaala. was broken of his chest cavity and was unable to stand up straight, suffering from this for the last 3 weeks. Abbaan kuni manuma isaaniitti kufanii kanarraa ergii kufanii laphee isaanii kanatu miidhame. Laphee isaanii kun kan miidhame ofii isaanii hin ciisu malee deemuu hin danda'an. Maatiin nama sadiitu baatee fidee firashii kanaan ciisuu jechuudha. Cinaachi isaanii gar tokko kun immoo miidhameera rifeerii illee baatanii jiru jechuudha. Keep watching. For the last 3 weeks, he was unable to have a control over his chest cavity and also was injured over his waist. Because of that, was unable to stand up straight or sit before the ministry. And the man of God is ministering to him. Keep watching. You shall witness. Man of God is casting that power of paralysis out of him as he is led by the power of the Holy Spirit, encouraging the man to rise up from his mattress. Amen. 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 The energizing power of God. Amen. Amen. Working through the hand of the prophet. The prophet is letting the man to bend down, massaging that fractured or injured chest cavity. Look at him, the man is about to take steps forward. Look at me. 1, 2. What a miracle is it? The man that was unable even to stand up straight for the last 3 weeks. The mighty name of Jesus Christ. Amen. 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 The mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen. You are free. Amen. Look at him. Man of God has declared he is freedom. The man is taking the steps along. Gooftaa gooftotaaf galata fiduu kan danda'u. Ulfinatti dabalaa, ililleetti dabalaa. Amen. Amen. Galateeffadhaa fi harka walitti buusaati dabalaa.